Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa isinitti himaa waliin tura. Taphni qixxeessituu torbee 21ffaa fi kan xumuraa liigii Olaanoo Oromiyaa Ramaddii dilbata irraa gaggeeffameera. Ganama sa'aatii 2 irratti darbii godina Shawaa Kibba Lixaa kan ta'an Arbuu Culullee fi Ammayyaa gidduutti morkii gaggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa boodaatiin daqiiqaa 64ffaa irratti Masqalee Yirgaalamii fi daqiiqaa 90 ida'u 3 irratti Amaanu'eel Asmaraa Ammayyaaf lakkoofsisaniin Ammayyaan galchii 2-2 Arbuu Culullee injifateera. Masqalee Yirgaalam ammoo Ammayyaa irraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 4 irratti Limmuu Gannatii fi Jaardagaa Jaartee gidduutti morkii gaggeeffameen ammoo daqiiqaa 15ffaa irratti Kiruubeel Tizaazuu, daqiiqaa 37ffaa fi 41ffaa irratti ammoo Alaazaar Mohammad walduraa duubaan Limmuuf lakkoofsisuun Caalaa Darajjee immoo daqiiqaa 48ffaa irratti galchii mo'atamuu jalaa baraaruu hin dandeenye Jaardagaa Jaarteef lakkoofsiseera. Kanumaanis Limmuu Gannat galchii 3-1 Jaardagaa Jaartee injifateera. Kiruubeel Tizaazuu ammoo Limmuu Gannat irraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha sa'aatii 6 irratti Gabaa Roobii fi Bishaan Toophii gidduutti gaggeeffameen ammoo galchii daqiiqaa 26ffaa irratti Ramadaan Mohammad Bishaan Toophiif lakkoofsiseen dursaa boqonnaa ba'uun taphaa boqonnaa boodaatiinis Bishaan Toophi galchii 1-2 Gabaa Roobii injifateera. Taphaa waaree boodaa sa'aatii 8 irratti Mandii fi Jaansayyoo gidduutti gaggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa boodaatiin daqiiqaa 59ffaa irratti Ibsaa Shibbiruu Sayyoof lakkoofsisuun dursaa qabachiisus daqiiqaa 72ffaa irratti Tamasgeen Mitukuu ammoo Mandiif lakkoofsisuun walqixxeessee jira. Walumaa galatti Mandii fi Jaansayyoo galchii tokko qixaan qabxii qooddatanii jiru. Daqiiqaa 65ffaa irratti Gammachiis Dabalaa kaardii diimaan Jaansayyoo irraa dirreen ala yoo ba'u akkasumas daqiiqaa 75ffaa irratti Karreegaan Mandii kaardii diimaadhaan dirreerraa ba'ee jira. Tapha xumuraa sa'aatii 10 irratti Mattuu fi Cinnii Mugar gidduutti gaggeeffameen galchii daqiiqaa 25ffaa irratti Rooberaa Shannaa fi Mattuuf lakkoofsiseenii fi daqiiqaa 34ffaa irratti Qidduus Mulgeetaan Cinnii Mugariif lakkoofsiseen galchii tokko qixaan boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa boodaatiin daqiiqaa 49ffaa irratti Fitsuma Saffaa fi daqiiqaa 67ffaa irratti ammoo Ashannaa fi Maaru walduraa duubaan galchaniin Mattuun galchii 3-1 Cinnii Mugariin injifatee jira. Walumaa galatti taphoota torbee 21ffaan sadarkaa 1ffaa hanga 4ffaa qabachuun Mattuun galchii qulqulluu 16 fi qabxii 43 sadarkaa 1ffaan xumuruun gara Pirimeer Liigii Oromiyaatti ol guddatee jira. Limmuu Gannatii fi Jaansayyoo ammoo qabxii walfakkaataa galmeessanis taphaa dhaqaa galaa gaggeeffameen Jaansayyoo taphaa marsaa jalqabaan qixa yoo bahan taphaa marsaa lammaffaan ammoo Limmuu Gannat galchii 1-2 Jaansayyoo injifachuun hordofee akkaataa dambii dorgommichaan Limmuu Gannat sadarkaa lammaffaan goolabuu danda'ee jira. Kanumaanis Limmuu Gannat galchii qulqulluu 16 fi qabxii 40 sadarkaa lammaffaan xumuree jira. Jaansayyoo ammoo galchii qulqulluu 16 fi qabxii 40 sadaffaan xumuree jira. Bishaan Toophii ammoo galchii qulqulluu 9 fi qabxii 39 sadarkaa 4ffaan goolabee jira. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Jannaqaa Mattuurraa.